kan laaluuf deemnu yeroo ammaa kana Oromiyaa fi Itoophiyaan haala maal keessa jiru keessattuu gamas. ONN waggaa gara 29 biteera achi keessaa Adawaayin bara 20 Abiyyiin gara muummicha ministeeraatti dhufanii wanti fooyya'e maa'inni jijjiiramni ka jiru maali ka jedhu keessummootni kiyyaa fi Kongireesii Federaal Oromooti. Isaan gara bitaatiin jiran immoo Dr. Gadaa Oljirraa jedhamu. Suuraa jennaa marii keenyatti fuunaa amma akkuma jedhee sablammootaa jira jedhee kan ifatti amanee federaalizimii fi demokiraasiin immoo fala jedhee kan kaa'e paartii Adawaawiiti. Afii keessattuu paartiin keessan lamaa mormaa akka turtan beekamaadha. Waan gaggaarii akkuma jiru hamaan jira jedhee paartichi illee amanee. Hoogganni yookaan mootummaan yaada waggaa tokkoo fi ji'a ja'a hin caalle yookaan immoo xiqqoonsa darbuun Dr. Abiyyiin biyya kana bulchaa jiran keessatti. Galatoomii dhugumatu kaafteetta nu biyyi kun yeroo dheeraadhaaf fi yeroo baay'ee irra deddeebitee ijaaramuudhaaf tattaaffiin godhamaa ture. Waggaa 100 fi ka'anii fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf ka'anii waan duubattii fi waan qabatamaan eddesiin nation building processiin kukkufaa dhufee yeroo dhumaadhaaf keessa jiraniif taatutti carraa isheen itti ijaaramtuu fi yoo sana ta'uu baate immoo carraa hamaa ibsuu dadhabanii haala ishee mudachuu danda'u keessa kan jirtu jechuun hin danda'ama Itoophiyaa. Kana wajjii wal qabatee jaarraa tokkoof walakkaadhaaf Itoophiyaan cunqursaa, saamaa, ajjeesaa, hidhaa, buqqisaa waan turteef uummanni Oromoo kan inni eegaa jiru qabsoonis qixxeetti jiraachiftii yookaan immoo waan naaf ta'u. Hammeenya inni qabu mootummaan kun yookaan Itoophiyaan nama maatti tumurte namni hunduu beeka. Mootummaa goolessituu turre kan jedhu dubbatameera jechuudha mootummaa irraati. Amma nama biraatu aangoo irra jira. Waan jedhamu kana waan fooyya'uu qabu boodatti deebina. Booda jedhe. Galatoomii warra gara biyya diiguurra hangaamedha. Qabsoo uummanni Oromoo taasisee biyyi kun taasisee jijjiiramni amma dhufe kun mul'atee jira. Jijjiiruma kana immoo mootummaa biyya kanaan hangeessise uummata kan magarsaasaa ilaallu wanti guddaa biyya kanatti jijjiiramni jiraannu jechisiisa biyya abbaasaa lagate. Qe'ee abbaasaa lagate haadha isaa abbaasaa obboleessa isaa obboleettii isaa humna namaati waan ta'eef biyya qabeedhanii waa'ee biyya qabaachuudhuma biyya kanaaf keessumaa bilisummaa Oromoo waggaa 50 gara mootummoota darbaniifis taasise dhorkamee karaa waraanaa lubbuun Oromoo badee jira. Qabeenyi Oromoo saamamee jira. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin mana hidhaa galan jiru. 60 du'an jiru. Hanqeen diiga. Qabsoon karaa waraanaa xinnoo biyya keenya miidheera waan ta'eef qabsoo karaa nagaatti deebinanii komproomaayisii. Gama biraatiin miidiyaan babal'achuunsaa dur miidiyaa mootummaatu hojii qonnaa nutti taasaa miidiyaa mootummaatu hojii jireenyaaf guddira jiru qofa gadi baasee ibsa. Har'a olaallaan akka OMN fa'aa akka ga'u taasisuu isaanii kanas eeyyamuun baay'ee gaariidha. Isa bira darbeen akkana otoo hin dubbatin dubbii kee keessatti si adaba. Inni ammaa dubbadhu jedhee akka isaan balaa adda addaa godhan isumayyuu akka dubbatan taasisanii miira isaanii intenshinii isaan qaban biyya diiguuf immoo biyya ijaaruu gaarii tokko tokkoon jedha. Gama biraatiin hin geenye itti deebinee rakkoo isaanis booda taasifnatti fakkaata. Miira anaan ijaaramuu qabdi. Biyya kanas kaleessas borus iftaan isaan ijaare anadha. Abbaa biyyummaa uumamee jira amma fe'amee hidhamu ammaal jedhu isa waan waa'innuuf jarnee psychological power. Addunyaa kamitti Israa'elis ani deebitee yan ijaarani
paaworiin saayikooloojii isaanii yookaan miirri xiinsammuu isaanii cimaadha. Biyya qabaa ani biyyi kun hankootan jedhu waan of keessaa qabu fakkaata. Nama Oromoon aangomeera jennu? No, aangoo kun beezeedha. Aangoo Oromoon aangomeera jennu political power yoo dha. Miira haamileen biyyi kun ana ilaallata. Qabsoon kunis hankooti. Ilaalena fakkaata. Kun immoo qabsoo waliin galaa sana hamirratti akka kun mul'atu gochuun wanta gaariidha. Tole Dr. Gada. Dr. Abiy gaafa waadaa gala biyya kana keessatti rakkinni dimokiraasii akka jiru kan ammoo babal'isu otoo yakkisaa irratti hin qulqullaa'in akka hin dhabne erga qulqulleessanii nama hidhan kana gama dadhabinaan immoo yoo ilaalle magaalaa cimina isaaniitiin kakaa'eera Dr. Jennifer kaasaniiru. Gaariidha. Jalqaba Dr. Abiy faa amananii fudhachuutti kan geesse qabsoo hadhaa uummanni Oromootu walirraa waan baay'een dubbatameera, waadaa seenameera. Adaraanis immoo itti kennameera. Waadaa isaan irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammati kan jette karaa dinagdeedhaan, karaa hawaasa buluu, saamicha jalatti hin buluu, nama ofii ko filadheen hin bula waan jedheef waa'uma waa godhuu hin danda'an ture Dr. Abiyyiin fa'a. Waan siyaasaanii ani ofii koo waggaa tokko dura Eertiraadha kanan ture. Eertiraadhaa galee jechuudha. Adduma araarri kun bu'ee. Yakka kee sitti himameera qulqulleeffamtee hidhamte moo lafuma kaatee? Callisanii mana qabanii poolisii dhumatu hidhatee dhufee gara nama saddeera. Maaliif na qabdan illee yaa gaafadhe maaliif na qabuuf dhuftaniyyuu jedhee waraqaa mana murtiiyyuu gaafadhe gaafa sana. Murtoo maaliidhaan immoo na gadhiiftullee jedhee gaaffeen ture. Innis natti hin himamne. Gama seeraadhaan, gama mirga dhala namaan, gama siyaasaan hoo jettu ani kaan abaa'oo simatte jedhamee inni kaan abaa'oo deggerte jedhamee inni kaan haalli siyaasaa kana fakkaata. Haalli dinagdee immoo argite guutuu Oromiyaa irratti ijoolleen Oromoo bosona keessatti qaamaa hidhatti ijoolleen Oromoo mana hidhaatti sammuuf sa'aatii kana yookaan mana hidhaa jiru yookaan doorsifamanii dhokatanii baqatanii jiru yookaan immoo bakki isaan jiran iyyuu hin beekamu jechuudha. Ijoolluma qabroo kana waajjiruma ani keessatti hojjedhu Gullallee keessaa miseensa gumii sabaa kan ta'e namni yeroo dheeraadhaaf dhugaa uummata kanaaf aarsaa guddaa kaffale Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabamee himati kan achi galii as galii jedhamuu fi ragaan itti argamuu danda'u hin banamne olumaa gadii qabaniidhuma akkasii waan akka sanaa jechuudhumaan olii gadii rakkisaa jiru jechuudha. Waanan argeegaa jijjiirama Oromiyaa keessatti maal agartee dhuguma Dr. Abiy waadaa seenanii dhuguma nutiin waamanii araaraan gara biyyaatti dhufnee dhuguma tarsiimoo keenya qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo karaa nagaatitti jijjiirree haa ta'u garuu haalli eddesii mul'ate keessumaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi nan dhugoomsa jedhanii akeekkatan sana kan faallessu ta'een argaa jechuudha. Keessumaa hidhaan guutuu Oromiyaa irraa kan si dhibu dhiyeenya kana kanan dhaga'e gara baha Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaa jalatti maatii nama 6 qabu. Abbaa manaaf haadha manaa irraa qabanii hidhanii ijoolleen faca'anii ollaatti ganda namaa ollaatti galaniitu jiru saatii kana. Yoomi kun? Dheenyuma kunoo amma torbee 3 dura. Maqaan isaanii beekama laata? Yaa maqaan isaanii ni beekama walitti qabee sinii kennuu nan danda'a. Kanatu jira. Inni gara biraan gama dinagdeen yoo jette uummati Oromoo silumaa dinagdeedhaan saabamaa. Kan qulqulleessinee adabaru kan Dejjenee godinoota Wallaggaa lamaan keessatti hidhamnee manneen gubatee kan jedhamu tokko. Isin achi sochootu waan isaaniif wanti kun dhugaadha. Mootummaan immoo goonee kan jedhu garuu dubbatu dhagama. Dhuguma bilbilee mootummaan akka deebii nu kennu kan paartiin biyya bulchu Oromiyaa bulchullee gaggaafannee deebii ta'an arganne. Noonni amma jijjiiramni wanta gaarii jiru kana eeggenne kun dhuguma biyya ijaaraaf ta'e. Yookaanis immoo biyya kana keessa dhuguma dimokiraasiin jiraayi yookaanis immoo sirna dimokiraasii ijaaraatti jiraayi jedhu konkluuziinitti kennuudhaaf miti. Qabsoo kana walitti qabameen adeemu gabaabumatti asii maayikalaawii
diignaa'eedha maayikalaawii uummanni Oromoo keessatti waa hundaa arge. Xollaayee fi sanqallee immoo ilaalu nama 6,000 nama 6,000 oltu sanqallee jira. Sanqallee dhufu Oromoodha ala jira. Amma manni biyya kanaa almost uummata Oromootiif Itoophiyaa dhumti mataan ishii mana hidhaa uummata Oromooti yoo inni gabaabumatti ibsuun hin danda'amu. Itoophiyaa isheen jedhamtu. Hidhamanii waggaa hedduu dura manni hidhaa Itoophiyaa afaan Oromoo dubbataa akka jiru tokko dubbatanii turan. Yeroo sun uummamaa jechuudha Oromootu baay'ee hidhamaa jechuudha. Bara Obbo Mallas Zeenaawii muummicha ministeera turan. Akka anammaa Hararis dhaqeeraa waan adda addaatiin Harar godinaalee lamaanuu aanaa 28 nan beeka. Namoonni achirraa buqqa'an yoo ilaalte Baalee amma raayituu deemeera. Naan dhaqee ilaalu otoo amma manguddoo tokkoof mucaa tokko agarte isannaa Walloo Hayilee Sillaaseen beela Walloo sana mucaan otoo haadha duutinnee amma laajillee ergineera miidiyaa tokko tokkotti. Isuma am torban lama hin geenye. Beelli Walloo Baalee keessa jira jechuudha. Baalee midhaan geessinee deemnan. Daakuu zayita bishaan amma naachi geenye as Finfinneetti aniifate amma waan barbaanne haasofna. Aanaa raayituu innaa geenye itti gaafatamaan dhimma nageenya obbo Umaran jedhamu. Kii biyya kana hunda keenya qabsaa'ee fidee gaaraa wanta guddaadha. Simma akkas taatu qabeenya qabannee dhufne uummata keenya rakkoo keessaa baasuu dhufne uummata kana galaafinnee hin jenneen. Lakki nun rakkoo hin qabnu nuun jedhe. Beelli hin jiru nuun jedhe. Aanaa raayituu aanaa tokko akka jirutti maal jedhe keessa tokko. Na akkas taataniinnaan kaadiree kaabinee durii aanaa raayituu ta'anii godina Baalee bulchan ta'anii amma sadarkaa Oromiyaatti ol guddataniiru. Isaan kanatu biyya gurguree. Moyaaleera dokumentii hundaa qaba. Soba toon ta'e yookaan mootummaa sobaan dhaadheessu yookaan qabsoo karaa biraa maal jechuu miti. Dhugaa waan lafarra jiru. Innaa kana ilaaltu muka waliin argu waraabessaa fi waanii wal fakkaatu. Kanaaf ajajuma waliyyuu fudhatuyyuu ani akka Dooktar Abiy yookaan mootummaa isaan ilaalu inni gadiif inni godaa wal fudhatee deemaa jiraayi. Sirni jiraayi. Sirni amma hin jirretti immoo eenyu miidhaan jettu. Dooktar Abiyyiin really personally nan jajas ture. Akka isaan innaas dhufanis immoo maybe nama ati faana hiriyaa ati faana ooltu yoo natti himte waan ati fakkaattu sitti himaa jedhu warri Raashaa. Eenyu faana masaraa mootummaa ati dannasaa oolu jette warra waliin dannasan kun eengadda isaaniin achi ka'anii saba amma sana waan isaan jedhan. Obbo Shimallis ka'anii qeessonni biyya kana Oromoon biyya amma gaa sirnumti isaan gaggeessan humna isaanii hin gitaayi. Humna qumatii bulchiinsa Dooktar Abiy gitaa waan isaan ijaaraa jiran wenne reelee ammallee yaaddoo guddaadha akka koo qabu. Siyaasa biyya siyaasaan ijaarame jedhee ibsuurra personally yaaddoo guddaadha isaanumaaf. Gola isaaniitti qabe gola isaanuma hannuudhee jiru warra isaan jidduu jiru wanta hiriyaa isaan faana oolan maaliif kana akka filatan isaantu beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti waan namni itti mun dhagaan abaa'us haa ta'u kaafaa'oo oodippaas haa ta'u qabsoo nu taazabuu danda'a. Uummanni gahee tokko keessaa qabna ta'a. Garuu sabni kun gadi ba'ee miidhama biyya kanaarraa ka'ee biyya kana diina biyya kanaan ta'e sirna sanaan kuffisee yeroodhaaf kanaa akka biyya kanu badiirra hin taane. Uummanni
kaardii bilittootiin filateef jiraate. Biyya kana keessatti immoo amma yoonaatti mootummoonni dhufaa darbaa hin filatamne ka jedhus dhaabni keessan isinumti yeroo adda addaa dubbataa turtan. Nansin jedhu konsentensi kennu sirni tokko baay'ee otuma mootummaa hin fakkaatin akka mootummaa ta'uu yaalu otoo ati akkas gootee gaariidhani isaanuma. Biyya kana tokkichumaan diigne balleessine wanne heerri mootummaan diigama. Heerri mootummaa diigamaan immoo kiraayisii biraa fida. Mee isaanumti warri jijjiirama ta'e obbo Abiyyi obbo Lammaa fi Dooktar Abiyyi gaafa ka'anii namni xinnoo mee karaa sana waa fida amma filannoon ga'utti han jedhamu sana itti kennuu malee baay'ee goon kennamee fi akka heera mootummaa kanatti seeraan aangoo argatteettan jennu filannoon gaggeeffame filannoo sana namni filame oddoo barbaachisaa isa yuudhis ODP'n dhugumaa seeraan ijaarameedha jenne akka ODP'ttu amma nuun oddoo tokko nu qabu gaafa ODP'n maal jedhanii boordii filannoon irratti arge haa jiraatu isumatu hojjetaa jira haa jiraatu iyyuu ishuma sana boordii filannoo dhaabni keessanis gaafa hundeeffame Oromoon dabbee isin nuuf haatu hin jennu. Akkam gaafa kaafaa'uunis hundeeffame Oromootu bahee lakki caasaan ati ijaarratte amma na dhaabni tokko boordiin filannoo dhufee irratti argama. Bara ODP hundeeffame hin jiru jechuudha. Heerri no boordiin filannoo jira malee. Boordiin filannoo jira heerri mootummaa ODP jijjiirrate malee OPDO ture miti OPDO dhuma kanaafun siin jedha amma ODP an jedhan kuni karaa seeraati maaliin ijaarame wette kana as baaste boordii filannoo guute boordiin filannoo ibsa kenne amma yoo maqaas jijjiirratte yoo seera haaraa dhaabatte. Obbo Dajaneen ogeessa seeraati. Ogummaadhaan jechuudha. Siyaasan dabalatadha. Heera mootummaa Itoophiyaa keessa yookaan immoo heera waliigaltee kontiraakchuwal agriimentii jedhamu sana dhaabni arfan Adawaawii keessa jira. Boordiinis maal jedha? Amaan seera Adawaawii yookaan paartii sana miti. Seerri filannoo maal jedha? Seerri poolitikaa paartii maal jedha? Poolitikaa paartiin tokko yeroo dhaabbattus yeroo maqaa jijjiirrattus boordii filannootti ibsita. Boordiin filannoo as bahee filannoo kana ibse agayees argees hin beeku. Tarii eeshi. Meesa jalqabdan kana hirmaachisuudhaaf doktor jalqabdanii turtanii waa'ee jijjiirama garamitti dhufeesaa akka Dooktar Abiyyiin aangoo qabatanii booda gama dinagdeen illee hawaasummaan siyaasaa mirga dhala namaatiin maal akka fakkaattu Oromiyaaf biyyoonni ollaa maallaqa biyyittiin abdee turte jedhamu yeroo sana Dooktar Abiyyiin aangootti ba'an kaaseen aduwwaadha kanan fuudhee jedhan. Foreign currency akkuma horiin biyya alaa kun sharafa alaa kafa fiduu kun raamsee nagaan bahanii galuu kana laalchisee akkam. Silasi dagaaginaafis inni jalqabaa nagaa buusuudha dura. Dirqama mootummaa inni jalqabaa inni bu'uuraa nagaa uummata bulchuu sana eeguudha. Nagaa uummata bulchuu eeguu taansee immoo Abiyyiin faa dirqamni isaanii qeerroof hojii uumuun qeerroodhaaf hojii maaf uumaniin jedhu yoo uumaniiru ta'e yoo qeerroo lagaan qoodaniin beekan ta'e yoo qeerroo abaawoodha hin jenne ta'e qeerroo abaluudha hin jenne ta'e eegaa kun waan ifatti isaan itti jiranidha gareen isaa qabsoo kana fi jijjiirama kana asiin ga'e qooduurraa yoo hin dabarre ta'e hojii uumuun suni is okay. Qabatamaatti garuu maalidha dirqama biyyi faarraa sa'aatii kanatti eegamu inni jalqabaa nagaa uummataa eeganii nagaaf tasgabbii buusuudha. Maaliif biyya kana gara dimookiraasiitti ceesifneetu sablamoonni biyya kana keessa jiran qaban deebisaadha. Isaan amma nagaaf tasgabbii buusuu achumatti dhiisanii jijjiiramni kun garatti deemu qaburraa gara diiguutti kan deeman. Faayidaadhaan fakkeenyaaf hojiin sii argamsiisaa mana siif kennaa lafan siif kennaa na deeggarii waan OPDO'n dur godhan waan jira. Fakkeenyaaf humna jijjiirama kana fide keessaa tokko dhaaban irraa dhufe adda bilisummaa Oromoo. Humni jijjiirama kana fide waan eeguu qaba. Gama biraan immoo Dooktar Abiyyii faa humna jijjiirama kana hoogganna sirriidha. Biyya kanatti jijjiiramni barbaachisa jedhanii hooggana jijjiirama kana fudhatanidha.
akkuma ammasaan jedhan seeraaf heeraan filannoon ta'uu baate gara fedhii isaatiitti micciiruu barbaadu numa jira. Akkuma sana immoo isaanumtuu ni himatu humni jijjiirama kana duubatti nu jalaa harkisu ni jiraa jedhu. Nuyi jijjiirama kana fiixaan baasuudhaaf halkanii guyyaa waan dandeenye karaa nagaa hojjechuuf tattaafanna. Gama biraan immoo humni jijjiirama kana hoogganu warra jijjiirama kana micciiranii gara ofii isaanii barbaadanitti geessuu barbaadan ofitti naannessaa. Gama tokkoon immoo warra jijjiirama kana duubatti harkisu tunu rakkise jechaa abaaraa. Oromiyaa keessa waajjirri keessa banattanii jirtu. Namoota hidhaman tokko kaaftaniitu. Maaltu nageenya dhibe? Uummanni hawaasa bakka hundumaa beekan nagaan bahee nagaan galaan jiru. Maal inni qabatamaadhaan maaltu eessatti ta'e? Gaaffii gaariidha. Maal jedhanii labsii majala jedhanii. Oromiyaa kun amma burraayyuudhaa kaasee lubbaa booraa amma asoosaa. Eddee kan maqaadhaa addee kan. Fakkeenyaaf gara Wallaggaa Arfan yoo fudhattee, lubbaa booraa yoo fudhattee, Jimmaa yoo fudhattee, Shawaa Lixaa yoo fudhattee isaan kun rakkoo nageenyaa hamaa jala jiru jechuudha. Namni ni hidhama, miseensa abaawoodha jedhamee, abaawoo deeggartee jedhamee, waajjira keessatti cufateera. Guutuu Oromiyaatti waajjirri adda bilisummaa Oromoo saaqamee cufateera jechuudha. Kanarraan kan ka'e immoo namoonni gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyatti galu adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf koree ijaaranii socho'an hundi isaanii mana hidhaa jiru yookaan immoo bakka isaan jiranii hin beekamu. Inni kun rakkoo nageenyaa hamaadha jechuudha. Inumaayyuu akkaataatti namni du'aa jiru akkaataatti namni miti gara kibbaa yoo deemte Gujii keessatti wanti ta'u mana wajjiniin beellada isaa wajjiniin maatii isaa wajjiniin gubachaa jira qonnaan bulaan. Eessatti? Gara Gujii kibba Oromiyaa gara Booranaarra yoo deemte. Maaliif sababa fakkaataadhaan immoo? Sababuma adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhu qofa. Adda bilisummaa Oromoo tokko lama malee nafne mee itti dabalaati. Ishee kana nun ibsa baasneerra akka kaafaa'otti. Rakkoo Oromiyaarra jiru nama hidhames akkatti hidhames kana ibsa baasne kaafaa'otti. Amma isinillee tuqeera wanti. Oduu tokko hin jira. Comparatively yookaan akka waajjira abaa'oo kana kallattii yoo waan hin jenne amma achi keessatti yoo ilaalte obbo Lammaa hin dhiibame hin fudhatame waan akkasiin dhiibame hin fudhatame isatu beeka. ODP dhuma sana keessattuu addawaawii keessattuu namni cimaa dhoo ta'e dhiibamuun sannaaf. Biyyi kun sirni biyyi kun ittiin guddatee dhufedha. Sun jechuun political conspiracy walgan gama biraas amma wallo deemeen dhufe kamiseen yoo ilaalte ijoolleen manni murtii waliigalaa naannoo Amaaraa kamisee dhaddacha naanna'aa jira. Dasee magaalaa Daseetti keessiinsa ilaalamaa jira. Seerri yakkaa immoo maal jedha? Seerri yakkaa. Inni dura yakkaan ittiin ilaalamu yookaan manni murtii yakka ilaalu bakka yakki sun ta'etti jedha. Yakki yoo jiraate. Uummata tokko asii butanii hidhuu uummatuma isaatti sirna miti sirni cabee jira. Uummanni Walloo uummanni Oromoo nuun Oromoo miti nu gattanii jedhee uummata Oromoo giddu galeessaatti iyyaa jira. Oromoon inni giddu galeessaas immoo ani miidhamee jedhee iyyaa jira. Gatii kanarraa kaanee nun akka dhaaba keenyaatti rakkoon hidhaa ajjechaan tokko biyya kana keessa jiru akka mootummaan dhaabuu jennee ibsa. Informationiin dhageenya mana dhuunfaatti illee hidhamanii jiru. Mana dhuunfaa keessatti hidhamanii jiru warri Gujii'an jedhamu. Informationiin nugaa akka dhaabaatti gabaasa qabna. Oromoon kamiyyuu jijjiirama kanaafuu boqonnaa dhabe har'a maaltu boqonnaa dhabu? Kan hunduu gareedha. Inni garee qabus nama dhuunfaa ta'u maalis haa ta'u mootummaas haa ta'u sooshaal miidiyaa shaneedha. Ati maaliidha? Xabaqaa shaneeti. Even naannoo xabaqaa shaneeti jedhanii shaniin kun eenyu akka ta'e shanis haa ta'u shani maaliif boqonnaa dhaba? What's the cause? Ayyee daawwattoota keenya amma kutaa tokkoffaa marii keenya keessummoota keenya obbo Dinaaf Itoophiyaan maal keessa jiru kan jedhu irratti marii keenya kutaa tokkoffaa kanumaan xumurree jira. Sagantaan keenya garuu hin xumuramne. Laafee gootaa boba'ee dhiiga gootaan lolahee qeerroosii wabii ta'ee. Oromoon maaliin goone dhiiga itti kaffalee lubbuu fi aarsaa
galma ga'uutti jirra waare karaatti kufaa dhugaan hin ariifatu akka dhukkubbii garaan godeessan qabu tokkummaan kan Oromoon cabu siinan naman dagatu namas na dagata amman booree baasutti amman seenaa Oromoo sobeetu fafakkisu dhugaa jirtu naa galee naa malee arreen jiraannaa malee eenyu falmata sisini lammi golu golu kilotu ni baba guma gota keto ni baba nani balmanna guma gota kenya orma bisibuku rabbi sisini lammi golu golu kilotu ni baba nani se mala romsita ke ormo taranda duresa ko ila dande ko so dangala udingi lammi ko dukana ego yani dinati dukana ego salbisi ulodina ke mamiti ani ke rona dada ramudale biada mamiti ani ke ababiya ani ke rona dada ababiya rona dada ani ke rona dada ani rona dada